Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenya nagaadhaan dhuftan. Har'a maalinni kanan isiniif qabadhee dhufe phrasal verbiiwwan afaan Ingiliffaa keessatti fayyadamnu jechuudha. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu. Phrasal verbii beekuun maaliif isin fayyadaa? Jechoota baay'ee amma yeroo haasofnu nuti afaan Ingiliffaa keessatti phrasal verbii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif afaan Ingiliffaa keenya maal nuuf godha? Nuuf bareechisa yookaan nuuf mi'eessaa jechuudha. Akka warroota afaan Ingiliffaa afaan dhalootaa isaanii ta'eetitti akka dubbannu nu gargaaraa irra caalaa jechuudha. Beekuun illee dirqamaa jechuudha. Wantoota tokko tokko beekuun dirqamaa jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedhaa? Wake up. Beginner levelidha. Yaa warroonni hin beekne garuu irraa fayyadamtu. Wake up. Wake up. Wake up yoo jettan wake up means to stop sleeping. Hirriba ka'uudha yookaan hirriba dhaabuudha amma asirratti. Wake up yoo jettan hirriba ka'uu dammaquu jechuudha. For example, I wake up at 7 a.m. every morning. I wake up at 7 a.m. every day. Every morning, yeah. Every day. Kanaafiyyuu maalittan ka'a jedhe. Ani yeroo hundaa ganama sa'a tokkotti nan ka'a. Yeroo hundaa sa'a tokkotti nan ka'a jechaa jira jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo turn on jedha. Turn on. Maal jechuudha? Turn on. Turn on means to start something like machine or light. Turn on godhe yoo jette maashinii tokko kaasuudha. Maashiniin tokko ni jira yookaan ammoo ibsaan ni jira. Banuudha wanta tokko kaasuu yookaan banuudha. Maashiniillee turn on yoo goone ni banama. Akkasumas ammoo yoo barleessine turn off jedha. Okay, isatti dhufna. Light illee maal goona? Turn on kan jedhu kana fayyadamna. Wanta tokko banuu yookaan hojii akka jalqabu godhuudha jechuudha. Light yookaan amma fakkeenyaaf ibsaa yoo qabsiisnu yookaan ni qabsiisna jennaa miti nuti yeroo baay'ee yeroo bannu maal jechuudha? Turn on goona jechuudha. Okay, fakkeenyaaf can you turn on the TV? Can you turn on the TV? Can you turn on the TV yoo jennaan TV kana banuu dandeessaa? TV kana banuu dandeessaa? Banuudha amma asirratti jechuudha. Okay, the third one, turn off. Turn off. Kun immoo oppositii sanaati yookaan ammoo faallaa sanaati. Kan duraa maashiniiwwan yookaan ibsaadhaan qabadhaa'ii banuu ture yookaan qabsiisuu ture. Turn off yoo jennee immoo balleessuudha. Yookaan ammoo dhaamsuudha jechuudha. Okay, turn off meaning to stop something like machine or light. Wanta tokko dhaabuudha jechuudha. Wanta hojjechaa fakkeenyaaf ibsaan osoo ifaa jiraate turn off yoo goone dhaamsinee jechuudha. Dhaabnee jechuudha. Okay, let's see the example. Okay, please turn off the lights before you leave. Please turn off the lights before you leave. Okay, ibsaawwan maal godheedha? Ba'uu keetiin dura balleessii. Ibsaawwan ba'uu keetiin dura balleessii jechuudha. Okay, the fourth one is pick up. Pick up jedha. Pick up. Pick up jechuun maal jechuudha? Wanta tokko kaasuu. Pick up yoo goone wanta tokko kaasuu jechuudha. Anyway, direct meaning isaa asirratti argachuu baachuun xiqqoo nama rakkisuu danda'a. Wanta amma fakkeenyaaf wanta tokko kaastanii wanta tokkorra yoo keessan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni namaaf lift yookiin nama fuudhan yoo deeman pick up goonee jedhan. Maal jechuudha? Yaa amma sammuu keessan keessatti fuunetoo konkolaatarra akka kaa'ututti ilaalaa jechuudha. Wanta tokko fuudhuudha. Fuudhuu akkasii jechuudha. Kanaafiyyuu meaning the meaning of pick up is to lift something or someone. Lift gochuudha yookaan ammoo fuudhuudha jechuudha. Okay, let's see the example. I need to pick up the kids from school. I need to pick up the kids from school. Maal jechuudha? Ijoollee mana barumsaatii fuudhuun qaba. Ijoollee mana barumsaatii fuudhuun qaba jedha. Okay, the fifth one is put on. Put on. Put on. Put on means to wear clothes or accessories. Put on yoo jenne wanta tokko uffachuu. Fakkeenyaaf uffata uffachuu. Put on. Uffata uffachuu ta'uu danda'a jechuudha. Okay, example. She put on her jacket before going outside. She put on her jacket before going outside.
isheen gara alaa ba'uun dura jaakeettii ishee maal goote? Put on goote yookaan uffattee jechuudha. Put on maal jechuudha? Uffachuudha. Put on your clothes. Put on your jacket. Jaakeettii kee uffadhu. Isaa jechuudha. Okay, the sixth one. Okay, take off. Take off. Yaa amma asirratti kan isinitti himaa jiru maybe contextual meaning iddoo biraatitti iddoo garagaraatti fayyadamuu dandeenya. Tokko tokkoon isin ibsaa jira garuu. Take off. Take off means to remove clothes or something. Wanta tokko baafachuudha. Take off yoo goonu baafachuu. Fakkeenyaaf caammaa kophee ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Okay, fakkeenya walaalle isaanuu ta'a. He took off his shoes when he got home. He took off his shoes when he got home. Manatti yeroo gale maal baafatee? Kophee isaa baafatee. Inni manatti gallaan kophee isaa baafatee. Baafateeraa jechuudha. Already pastidha jechuudha. Okay, inni torbaffaan ammoo baay'ee salphaadha. Sit down. You have to know this phrasal verb. It's really simple. Simple dha garuu isin sirriitti beekuu qabdanii jechuudha. Okay, the meaning is to take a seat. Sit down yoo jedhe taa'uudha waan biraati miti. Complex gochuun barbaachisu sit down yoo jedhame amma yeroo baay'ee taa'i gadi jechuudha. Taa'i gadi jedhama. Sit down. Sit down. Okay, let's see the example. Please sit down and relax. Please sit down and relax. Asirratti fakkeenya kan sit down yaa salphaadha akkanatti ilaaluu hin dandeessan. Okay, saddeettaffaan ammoo stand up. Kun immoo faallaa sit down jedhuti. The meaning of stand up is to rise from a sitting. Bootaa teessanii ka'uudha jechuudha. Example, everyone stood up when the teacher entered. Barsiisaan seennaan barattoonni namoonni hundinuyyuu maal ta'anii ol ka'anii. Namoonni hundinuyyuu ol ka'anii kan jedhu agarsiisa. Stand up yoo jennu ol ka'uudha jechuudha. Okay, sagal ammoo look for. Look for yoo jennu immoo barbaaduudha. Look for. Look for means to try to find something. Wanta tokko barbaaduudha. Look for yoo jennu jechuudha. For example, I'm looking for my keys. Let's say you lost your key. So, I'm looking for my keys. Jechuu dandeessan jechuudha. Okay, kan dhumarra jiru immoo maal jedhaa? Give up. Never give up. Yoo jedhamu dhageenye. Give up. Abdii kutuu yookaan wanta tokko dhaabuu jechuudha. Give up. Wanta tokko dhaabuu. This means to stop trying. To stop trying something. Okay, example. Don't give up on your dreams. Kaayyoo keessan irratti maal hin godhinaayi? Abdii keessan hin kutatinaayi. Abdii keessan hin kutatinaayi jedha jechuudha. Okay, this all about today's lesson. So, akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroon onlineidhaan barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan uftaa baay'ee isin jaalannaa. Nagaa tuubii subscribe godhaayi, share godhaayi. Yeroo hundaa waliin jirraa. Yaada keessanis ni barbaanna nuuf.